Mootiin adeemsa keenya gara Arsii deema jenneetiin sodaan maaliif hinaan hin jettanii Arsiin hin jaaladha har'a ammoo ni deema je'eetumaan ka'ee wallahi achumatti bultii godhachuu wayya bultii godhanna jenneetiin niin deemna jennee sodaan maaliif beeytanii ani manaaba keessatti illee hirriba keessatti illee birdilibsima isaanii santu fuuldura na dhufa maal ummata keenya birdilibsiin akkasii sallafesan akka nama makiinaa warra waraanaatitti makiinaa waraanaa beeytanii isin ijoollee waraana feetu tazamoona kana waraana fe'u san argitanii akkasitti sallafee dhaabata abbo isii awwanni jedhu abbo birdilibsiin akkasitti akka sallafee akka ammalleetiin makiinaa warra waraanaa fe'u sanitti sallafu sun warra du'e isii warra du'e illee lakkaayataniitti Kadir ka'een nuti ka Huseen ka'een nuti ka Mahammad nuti osoo jedhan nabiyyana Aadami galchanna fakkaata Aadamiin kabiyyee jiru abbaa keen maarree Aadamillee birdilibsii tokko qaba jechuudha laa ilaaha illallah Aadamuu warra Arsii irraa birdilibsii tokko qaba itti lakkaayatan kaa nama hin jirre maaltu sammara uffisaniin sodaadhe kanaaf deebi'ee dhiifama naa godhaa jee inshaallah rabbi gatii tanallee gannu haa buusu abboo gabbara kana abboo rabbiin gannu haa buusu maal miidhamne wallahi kaachi jirutu ammalleetiin hin keen ani roobeen jira gabbarri on jiraatiin ka Arsii jiru keen maal ummata keenna gatiin kun gannu haa bu'u ummata keenna maal taatan isin dhugaan dubbanne ani bara osoo nama lama argadhe wallahi Arsii deemee daawwaa godha hin sodaadhe wallahi ummanni ummata wanniiti naan jennaan koomantii gubbaa argee sheega kiyya dhaba taatanaan jedhe tokko dhaba taataa namni yoo si bira hin jiraatiin dhaba taataa naan jennaan ummatuma kiyya si fayyaduu naa wayya achi dhaba ta'uu irra je'een bilaasha ummanni eeganaa qabsoon ka sheekaan achitti waa ta'ee jennaan lola addunyaa lammaffaatu banama in ta'u ka warri baaleelleen ka'aa achumarraan lolli anaan hin ka'in je'eetiin hin deemuu didee kanaaf rabbi barakaa nu haa godhu waan jiru kanallee rabbi kan nu haa buusin ja'a obbolawwan kiyyaa darajaa keenya rabbi ol haa fuudhu warra jannataa rabbi nu haa taayis gatii ol kaate tanallee rabbi gad haa deebis gatii ol kaate tanallee rabbi gad haa deebis gatii ol kaate tanallee rabbi gad haa deebis birdilibsii abbootiin akkasii sallafesan illee rabbi gad haa deebis inshaa Allah waan ol fuudhe rabbi gad deebis waan gad deebise rabbi ol fuudha abboo gatii ol kaate tana rabbi gad haa deebis birdilibsii akkasii daran san rabbi gad haa deebis lamatti rabbi haa deebisu lamatti rabbi haa deebisu lamatti rabbi haa deebisu wallahi osoo lamatti deebi'ee namni keenya martiin fuudha anuu sheekaan Arsiin fuudha maa Arsiin maal taate maa uummata kan taane laakiin birdilibsiisantu wallahi nu sodaachise birdilibsiisan asitti moobaayila keessatti illee arginu wallahi qaamni akka tokko na rifa ta'an asii daraddaramee eessa dhaqaseetan bada'aki maali ummanni akkasitti birdilibsii daraddaru ummata kenna maali akkasitti akkamitti fuunee dandeenya shardargeessi akkasitti akkamitti fuudhee dandeenya akkamitti fuudhee dandaya isii uffata adda bitan gabbara itti gabbaran birrii 40-50 achitti kennan maali abboo maali jedhaa bara abboo hormaan tan ta'u akkanatti kanaaf rabbii kiyya waan ol fuudhame kana gannu deebisi yaa Allah ani sheekaa yoo fuudhellee wallahi gabbara dubbaturraan de waan ijoollee teennaa ta'uun daggaltee fuudha dadhabde